Bitootessa 21,2024 daawwattoota Oksijin Miidiyaa Neetwoorkii oduu AMM. Abbaan Gadaa Tuulamaa Obbo Goobanaa Hoolaa dhiibban humnoota mootummaatiin narra gahee jabaadha jechuun dubbate. Tijiraam waraanni mootummaa har'a ganama Bitootessa 21 mana jireenyaa isaanii Maqiitti argamu irra deebin weeraruun kan himan Abbaan Gadaa Goobanaan isaanis tahee maatiin isaanii dhiibbaa jabaa jala akka jiranis dubbata. Tijiraam sababaan gochi kun raawwateef maali jechuun ajajaa poolisii bulchiinsa magaalaa Maqii gaafannaan deebin isaanii eda naannoo mana keetiitti dhukkaasni dhukkaafamaa bulee kan jedhudha deebin isaanii jedhan Obbo Goobanaa Hoolaa. Taatem akkuma beekamu humnoonni mootummaa kana duraas ilma keettu bosona jira sababa jedhuun qe'ee isaanii weeraranii saamicha irratti raawwachuu fi dhiibbaa garagaraa isaan irraan gahaa akka turanis ni himatom. Qabeenyi kana dura saamames akka deebi'an ibsuun waliigala dhiibbaa jabaa jala akka jiranis Abbaan Gadaa Tuulamaa Obbo Goobanaa Hoolaa dubbatanii jiru. Itti dabaluunis gadaan Oromoo kabajaa qabdi, qe'een Abbaa Gadaa kabajaa qabdi kan jedhan Abbaa Gadaa Goobanaan ummanni Oromoo Abbaa Gadaasaa tuquun sirna gadaa isaatti bu'uu akka tahes hubachiisanii jiru. Abbaan Gadaa Tuulamaa Obbo Goobanaa Hoolaa gocha irratti raawwatames akka yaalii ajjeechaatti ibsuun dhiibban isaan dabalatee waliigalaan ummata Oromoo mudatee jiru dhiibbaa jabaa fi dhiibbaa laafaa akka hin taane ibsanii jiru. Dhimma kana dabaafachuuf gama Abbaa Gadaa Tuulamaa Obbo Goobanaa Hoolaatti bilbiluun ibsa isaan nuuf kennan akka itti aanutti isiniif qindeessinee jirra. Katantuna eegani waaqa mana baaka kuwa maka kini nara kaida nama kana kanisa tala nanu mati kanture mana siya kanjire na kandanda bulshisa magala mati kanda ora kesatti argama kanture animo fata deediye kan tale ama barie ka odumbarin ka protoko ki walakati wali polisi Oromia mana kia kansi kalishe na niwa tatali mana kia prakahirida kia gara kinasi afuri ki wadarani gara nami kuka shani ki haji eto kia kapabi ये दुकानदारा फिर अमेरिका क्लासी का चली जानी और तभी मातियां मदर बंदरानी वहाँ सकतानी और तभी जैसे तो कोना पर ले रहा है हिंदी होंगी ना इसे कोना और तभी के हैं इनके मनी माती दुकान के मनी बिना मना कराते सबब नहीं माली जेलो अब वो करना कोमंदरा बिंची समाधान की polisi bincika magala mati adabai jirayoon raawwatu keessa dhufaafne asii dhufaafamaa bulee. Kan daawwachaa jirtan Oksijin Miidiyaa Neetwoorkiidhaan Abbaan Gadaa Tuulamaa Obbo Goobanaa Hoolaa akka jedhutti namoota 15 ol kan caalu namarsanii waraana mootummaa kan tahe qe'ee marsanii bulan akka jedhaa jiru ni mul'isa. Itti dabaluunis meeshaa waraanaatu mana kan keessa jira baasi jechuun dirqisiifameeti jira. Meeshaa waraanaa tokkollee mana kiyya keessa hin arganne. Abbaa kiyyarraa yookaan akaakoo kiyyarraa meeshaa dhaaleetu jira. Isa san fudhatanii deemaniiti jiru. Hiriyoota kiyyaa fi akkasumallee maatii kiyyaa fi adamana kiyyaa baay'ee daddarbuudhaan miidhaa jabaa akka irra geessisanis dubbataati jira. Abbaan Gadaa kun itti dabaluun dubartiin sila safoo qabdi, aadaa qabdi. Dubartiin aadaa Oromoo fi gadaa Oromoo keessatti illee kabajaaftu isiif maladha. Garuu kabajaa fi sirna isii hundaa'u irraa mulquun dubartii daddarbuun aad malee akkasumallee gadaa Oromoo balleessoodha jedheeti jira.
Abbaan Gadaa kun itti dabaloon ummanni Oromoo hanganaan du'o na eegdaniim du'a kiyya reeffa kiyya mana kiyya baasuu yoo barbaadan malee akka sagalee naaf taatan jechoodhaanis dhaamsa isaa goolabee jiram. Akkuma beekamu amma duraas Abbaa Gadaa michillee bakka tokkotti jumlaadhaan namoonni meeqa akka ajjeefamanis ni yaadatamaam. Ummanni Oromoo cal jechuun akka tuffii yookaan akka mootummaa sodaaf cal jedhee waan itti fakkaatu fakkaatam. Mootummaanis sirna Gadaatii fi ummata Oromoo irraa harka isaa akka kaasu dhaamsa dabarsuu barbaannaam. Qophiileen keenya kanarraa asumarratti goolabamu. Jalqabaa kaaftanii kan hanga ammaattiin waliin turtan galanni keessan guddaadhaam. Odeessaalee biyya keessa fi biyya alaa guyyaa guyyaan tamsaasa kallattii fi akkasumallee viidiyoo fi soor-sagaleen guyyaa guyyaan akka isin biraan geenyuuf namoonni gara peejii Oxygen Media Networkiitiin nu hordofaa jirtanilleen follow gochuudhaan nu gargaaram. Akkasumallee gara marsariitii YouTube Oxygen Media Networkiitiin subscribe gochuudhaan achirrattillee oduulee keenya hordofuu hin dagatinaa. Qophii kana qopheessee soor-sagaleen kan isin biraan ga'e Anuseen Asaniidhaam. Akkasumallee production bareedaa kana qopheessuun kan isin biraan ga'e Amiin Useen nu faana jiram. Qophiin marraaf qopheeffanne asumarratti goolabamaam. Qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa leebanaam.